hundi keessan qooda qabdan. Balaaleffatus kadeeggarus qoodni immoo walirra caala. Aarsaan namoonni tokko tokko kafalanii fi kaan kafalan tokko ta'uu hin danda'u. Achirraas kaanee eega filannoon gaggeeffamteen as atakaaroon adda addaa deemaa jirti. Atakaaroon tun qabsoo irratti uumamuudhaan wixxifannaan juuntaadhaa, shororkeessaan juuntaadhaa, hujii inni nageenya booreessuuf hojjechaa ture. Biyyoota alaatii fi baandaa alaatii fi keessaatii wajjin walitti qindaa'anii hiree Oromoo masaraatti seente tana masaraa harkaa baasuudhaaf mootummaa qoqoraa duraan nama nyaataa TPLF ka ture san aangoo irratti deebisuudhaaf shaakalliin garagaraa godhamaa ture. Shaakallii kanaas uummanni keenya xiqqoo qaburraa hanga guddootti, lukkuurraa hanga lubbuutti wareegamaan injifannoodhaan argamaa turte. Muummicha ministeeraa keenya biyyaa baqachiisuudhaaf paartii teenya badhaadhinaatii fi mootummaa teenya badhaadhinaa hongeessuudhaaf shirriin xaxamin hin turre. Hanga muummichi ministeeraa keenya namni jecha dubbate galmaan ga'u, namni jaalala ummataa qabu, namni waan jee ummataa godhu, lubbuun tiyya qalama dhiisnee qawween dhufnaan qawwee fudhannee gaara seennee lollee injifannee wareegamnee Itoophiyaatti fufsiisna malee. Injifannoo sabaa tanatti fufsiisna malee. Abadan tayattuun gaaratti galee qabsoo dhiirti gootu godhuudhaan injifannoon dhufteetun hunda keenyarraa seenaadhaaf warra alaatis diina keessaatis hunda rifachiistee jirti. Haa ta'u immoo dhimmoota amma dhiyoo tana eega obsi dhume, eega hattummaan daangaa dabarte, eega malaammaltummaan shiita yaasatte, eegaanii fi hoggansummaa isaa wallaalee hattummattiif jijjiire. Eega dantaa sabaatiif dhaabbachuun haftee dantaa dhuunfaatiif hojjetuun, dantaa dhuunfaatiif neetwoorkii ijaarrachuun hattummaadhaan faayidaa ummataa qoqoruudhaan if duroomsuu irratti xiyyeeffatamte booda obboleessa keenya muummicha ministeeraa diinatti jiru gubbaadhaan gaafii tanatti kaasnee isan dararru ta keessaa tanaa bulchannu haa obsannu jechaa turre. Obsi daangaa dabre. Marii garagaraa irra dubbiin tun akka kaatuuf ulaa dhodhooynuus marii garagaraatiif harriti cufaa turte. Namoonni tokko tokko fayyaaleessi mana keessa wal mari'adhaa jedha. Mariidhaanii miti hattummaan ka gaggeeffamaa turte. Dhuunfaasaatiin neetwoorkii ijaarratee garee ijaarratamee hattummaan ummata qoqoruun gaggeeffamaa turte. Osoo waltajjiin irratti wal qeeqnu, irratti wal himannu, irratti wal haasoofnu jiraatte dubbiin gaafas dhumatti. Gaafa caffeen ijaaramtu obbo Taayyee Danda'aadhaa yaada kaasuuf tattaafatee ture. Akka maletti hubatamte. Fireechaa agarsiisee ture jechuu gaafas. Mootummaan gaafas ijaaramte tan naannoo Oromiyaadhaa aangoo dafanii qabachuu irratti xiyyeeffannaan maqaa jirtuuf dubbii Taayyee irratti achi deebisuudhaan akka dhugaan san gadi hin baane ukkaamsuudhaaf yaalanii turan. Nuti immoo warri waan san keessa jirru ni beeynaa jechuudha. Gaafa paarlaamaa seennuus nutis wanni አንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሌቦች አሉ ጀነፍ ወረ ናኖ ኬኛረ ታኤ ወረ ፌደራላ ከሚኒስተር ተኸና ወጂን ሀቱማ ገገይሳ ጅሩ መቃዳፊ ኤኙዳን በይናይቱ አከት ገገይሱ ጅረኒ ወጂን ተናፍ ጀነቹ ተናፍ ዱበነቹ አመሞ ኤገ ጁንታን አኩማን ደንገደጀ አሲ ጤቦደ shirri daranuu jabaachuudhaan abiyyi kana diinaa wajjin akkuma inni xiyyeeffannaa dhimma lolaa qofa irratti dhimma nageenya buusuu irratti dhimma Itoophiyaan tun akkam facaane yaaduu irratti akka inni sammuudhaan qabame dubbii naannoo Oromiyaa tana achi millanne taasisuudhaan ganamaa galgala hattummaan faanatti fuutee ummata keenya gidiraa agarsiisaa turte jirtiisii jechuu ammaas ani akka nama tokkotti osoo jiruu taatee jiruu biyya alaan naarra caala. Osoo dalagaa taatees dalagaan sanii irra caala. Leecalloo saba keenyaa qabnaa jechuudha. Jaalala ummata keenyaa qabnaa jechuudha. Faayidaa dhuunfaa mataa keenyaan godhannees godhachuuf yaallees takka hin qabnu. Tanaaf qoma dhiibbannee dhaabbannee kanatti hattuu saaxiluu irratti xiyyeeffachaa jirraa jechuudha.
osoo laallee garruu ummanni qabsoofneef kun osoo laallee garruu ummanni gidiraa arke kun osoo laallee garruu ummanni jiruudhaan araraafame kun osoo laallee garruu ummanni jireenyi itti qaalee kun osoo laallee garruu ummata mootummaa keenya jaalatu paartii teenya jaalatu hoggu mootummaan keenyaa fi paartiin teenya ummata kanarra yakka hojjettu dandeenyee asii ol baadhannee deemuun dandeenyu jechuudha. Saniif ummata paartii keenya jaarratu wajjin dhugaa ummata keenyaa baasnee haqa ummata keenyaa baasnee hattuu mataarraa if kaasuun hattuu ifirraa buusuun hattuu ummata saamu jirtu heeraa fi seeraaf itti gaafatamummaaf dhiyeessuun hattuu dhugaa ummataa shilmii itti taatee xuuxaa jirtu itti gaafatamummaa akka qabaattu taasisuun hattuu waan isiin hatte diddiidee akka deebistu taasisuun hattuu obboleessasii muumicha ministeeraa keenya fonqolchuudhaaf yaadu jirtu akka isiin fonqolcha sanirraa hongoytu taasisuun hattuu shanee caakkaa keessa jaartee hidhachiistee shoorarkeessitee joollee aanarra hojjettu godinarra hojjettu rakkisaa jirtu mataarraa if buusuun gateetirraa if buusuun ummatarraa buusuun taqabsoofneefi jechuudha. Tana godhuudhaan paartiin keenya ni cima malee ni jabaata malee paartiin diigamu hin jiru. Paartiin faca'u hin jiru. Gareen jirtuus hin jirtu. Akkuma andeen gadda jedhe paartii badhaadhinaa keessatti heeraa fi seera isaa keessatti hattummaa hadheeffatee balaaleeffata hattummaa irrattis ni qabsaawa hattootaas heeraaf akka dhiyaatan taasisa paartichi. Hojiin nuti hojjechuu jirru hojii paartichaati jechuudha. Hattuun haattee waan hatteen baafattuu hin tuqina ummatatti hin himina ummanni isaa gowwoomee callisu boo'icha ummanni isinitti himuus ummataaf hin dubbatinaan hin taatu jechuudha. Arra nuti aktiivistii miti. Arra'an aktiivistiidhaa miti. Kabajamoodha. Filamaa ummataati. Quuqamaa ummataati. Sagalee ummataati. Arra ummataa jechaan mootummaa qeequudhaa heeraan naa kannee jechuudha. Usuun danda'u. Osoo ummanni kiyya booyaa jiru, osoo ummanni kiyya gidiraa argaa jiru, osoo ummanni kiyya saamamaa jiru, osoo roorroon ummata kiyya irra deemtu, osoo fuula bitachuu taate, osoo waa barbaaduu taate, laaftuudhaa jechuudha. Arrammoo wa'adaan seenesanii qabaa jechuudha. Isiniifiin falma, isiniifiin dubbadha, isiniifiin qabsaawa, hattuu ni balleessina jenneeti wa'ada seenne. Saniifuu hattuun mataarra teessee ummata keenya ilaa garjalaatti nyaachaa jirtu. Ta piroojeektii adda addaatiin ummata ququmsaa jirtu. Ta tooftaa adda addaatiin ummata keenya araraafama malee naasuu malee quncaasaa jirtu. Ummata keenya irraa gadi buutee heeraa fi seeraaf dhiyaachuun naasuu malee tarratti qabsoofnu jechuudha. Tanaaf wanni qabsoo godhu jiru. Bakki itti dheessinu hin jiru. Wayyaanee dheessinee biyyaa baane injifannoon argame biyyan nu deebise akka obboleeyyan keenyatti ummata keenyaaf qabsoofnee asitti wareegamna malee. Doorsisa tokkoof biyya tanaa baanee bakki nuti biyya biraatti itti deemnu tokkolleen hin jiraatu jechuudha. Tanaafuu warri dhimma paartii keeysoo jettan keeysoo paartiitiin miti hayyamni kakanname hattummaadhaaf. Paartiin hoggansaaf hayyama daldalaa hin kannine. Keeysoodhaan wanni finnu takka hin jirtu. Takka. Tun waan paartiin if dura kaayee heeraa seera paartichaa irratti adeemsaan keeysoodhaan hatuun ni danda'ama jee paartiin keenya jala sararee hayyaman kannine. Keeysoonis namni wal mari'atee hate tokko hin jiru. Dhokannaadhaan hataa jiranii ifaa fi bilisaan irra qabsoofnaa jechuutis. Dhokannaadhaan saamaa jiranii ifaa bilisaan isaan saaxillaa jechuudha. Dhokannaadhaan qabeenya
dhagayaa jirtanii bar maallaqni meeqa akka ta'e waan isaan godhu jiran kana saaxiluun dhugumaan paartiin kun ka ummataa ta'u paartiin kun hattootarraa akka qulqullaa'u paartiin kun paartii badhaadhinaa ka ummataaf badhaadhina fiduu ta'u akka taasisu waan taasisuuf jecha kun namoonni tokko tokko kan gaadantaa adda addaa qabu keeysotti jechuu mala. Dubbii mana deebisaa dubbiin wanni mana deebisu nu jiru mana keessaa himi kaatamte. Uummatarraa hatamu jirti. Dubbiin uummata dhaquu qabdi. Uummataan furmaanninis gara heeraa fi seeraatiin mootummaa federaalaatiin gara caffee naannoo Oromiyaatiin furmaanni argamuu qabaa jechuu dhufuu qaba. Qabsoo jechuun tana. Guddifachaa wayyaanee jiraachuun qabdu as keessa. Amalli wayyaaneedhaa nuun baasu. Namni muumicha ministeeraa Dr. Abiy qabu kanuma wayyaanee hojii hojjechaa ture wayyaanee tana xureeffatee jibbaa isaan keessa taa'ee deemu amala inni qabu ni gartan. So isaanii hojii ni dalagee yoo sitti hin fakkaatu amalli Dr. Abiy qabu ka isaanii hojii guyya tokko ol arkee hin fakkaatu. Aantummaan inni qabu, jaalalummaan inni ummataa qabu, jaalaltiin inni biyyaa qabu, aarsaan inni biyyaa kafalu, hujiin inni hojjetu. Qulqullummaan isaa mana barnoota ifaa boruu bar yoo ka fudhattan taate maallaqa Dr. Abiy muumichi ministeeraa keenya kitaaba katabee gara jaartii haadha manasaa kabajamoo haadha manasaatiin piroojeektiin ifa boruu kun akka jaaramu taasise muumicha ministeeraati bar naannoo Oromiyaati miti. Ka muumichi ministeeraatu kitaaba isaa manni barnoota itti ajaaramu jee jaartii isaatitti kannee jaartiin naannootti kannitee naannoon jaarti ifii deemaa hebbisaa turan sanirraa akkamitti deebi'ee namni malaamaltummaa irra dalaga qaanyi so amala kanan qabu jechuudha. Kanaafuu guddifachaa wayyaanee gizee jennu warra wayyaaneedhaan takkaayii soopidiyoo wayyaanee wajjin hojjechaa turte hunda ilaallatu. Dubbiin ka jirtu mataarra morma hoggansarra ijoolleen aanaa hoggantan ijoolleen godina hoggantan kantiiboonni magaalaa rakkoon isin biraa miti hojjetoonni rakkoon achii miti qulqullu ijoolleen tun halkan ariyamaa dalagaa bulti guyyaa ariyamaa dalagaa jirti quncaate ifiifu waa fidaadhaan daaraa ta'anii jiran isaan biraa miti rakkoon yoo mataan diriire qaamni ni diriira. Tanaafu paartii keenya dandamachiisuuf paartii keenya paartii jabaa imaammata dhugaa qabu san taasisuuf imaammata saniin ammaas galma badhaadhinaa ka barbaannu hawaloo san akka argannu taasisuuf haqni abbaa haqaatiif dhugaan abbaa dhugaatiif akka galtu taasisuudhaaf hattuun mataarraa bu'uu qabdi wal saaxiluun itti fufu qaba irra qabsaa'uun itti fufu qaba. Abbaan waan kana gaggeessu jiru namoonni sadeen afran mormarra jiran kun gaafatamummaadhaan heeraa fi seera jala bulanii itti gaafatamummaadhaan mafkiraan furmaan hafuur baafannaan booqannaan ummata keenyaa fi paartii keenyaafis mootummaa keenyaafis dhufu qabaa jechuudha. Kana qabsoon ta'e kana jechuun aantummaa jaalalummaa paartii keenyaaf qabnurraa waan goonuu jechuudha. Akka paartiin keenya nurraa hattuudhaan maqaan xuraa'uun barbaannu akka paartiin keenya hattuudhaan maqaan dibamaa ummanni jibbu taasisuun barbaannu jechuudha. Tanaaf tun sirriitti jala sararamee beekamuu qabaa jechuudha. Wanni keessa dhumattuun jirtu caffee yaamamtee federaalli irra ijaaramee qorannaan gaggeeffamtee wanni hundi qulqullooytee deemamuu qabdi jechuudha. Odeeffannoo nuti qabnutti simintoo faabrikaalee naannoo Oromiyaa jirtuu fi bakka biraa jirtu hunda shaneen akka to'attu taasisuudhaaf tattaaffiileen garagaraa ka godhamaa jirtu ni jirti. Maaliif dookumentii balleessuudhaaf tattaaffiin isaan godhaan jirre hin jirtu jechuudha. Hin jirtu ni beeyna. Ni beeyna akkuma dubbii jimaarratti diraamaa jalaguudhaaf arra yoo gartan amma awwadaay gad dhufanii jiran jechuu naannoo irraa erganii dafa awwadaay nurraa dhaqaa jedhanii michiyyoo daldalarra jirtu erganii arra awwadaay keessaa bakka jimaan itti cabsamu laalamaa jiran. Bakki jimaan itti cabsamu uummata keenyaaf jaaramuun milkiidha sirriidha. Ni deeggarra. Uummanni keenya immoo bakka jimaatti cabsu qofaa ka hojjetu osoo hin ta'in ka jimaa san ifii isaatiif
dallalli keessan idduu bahee ifii isaatiif bakka gurguratu doolaaraan gurguratu haa ta'uudha ka jechuu jiru. Sirriitti hubadhu as. Abbaan jimaa san fudhatee magaalaa geeffatee doolaara 3ttis, doolaara 4ttis, doolaara 5ttis gurguratu ummata haa ta'uu. Ha waldaan jaaramee dallalli idduu haa bahuu ka isin bakka kaayattanii taaddasaan idduu haa bahuu jechuu jira. Tanarra diraamaa tokko dalaguudhaaf tattaaffiin isin godhu jirtan yaa ummanni isin beeka. Diraamaa wayyaanee jalaa bartaniin ummata sossobuun hin danda'amtu isin sobnaan ammaas gabbaanee dubbannaa jechuudha. Ka qabsaa'u jirru aangoo irratti isin tursiisnee akka hattan isin taasisuu fi miti. Garee jaarrattanii caasaa sansalata hattummaa jaarrattanii achirra teessanii akka saamtan akka qabeenya hattan akka ummata qoqortan isin taasisuu fi miti. Muummichi ministeeraa keenya bar ummanni qonnaan jiraataan shukkurtii fi timaantimsaa magaalaa bakkatti gurguratu isaa godhamu fidatee magaalaa gurguratu je'e malee dallaala ooroofireeshii jaariiti. Ummanni haa ooroofireeshii fidatu. Ooroofireeshiin irraa fuudhee bakka magaalaa geessee gatii fadhetti haa gurguratu hin jenne muummichi keenya. Akkatti dallaalatti jaaran gartaa. Amma magaalaalee takka Finfinneetti olaalte ummataatu fidatee gurgurachuu jira. Magaalaa takka amma takka dirree dhawaa yoo laalte waan kadiiroon godhe dirree dhawaatti ummataatu shunkurtii isaa, giishxaa isaa, timaantimsaa dirree isaa qophooyte irratti guyyaa isaa qopho'aa irratti dhufee gurgurata. Ummata abbaa oomishu san jechuudha. Harka maqaa gurguratuuf jireenyi isaaf ni laaffataa jechuudha. Dallaalli idduun jiru. Akkasaa godhamuu ja'ame malee ooroo fireesh maarree fireesh maqaatti baastanii dallaalatti godhatanii ummata xuuxoo boombaatti dhaabaa xuuxaa namni jeen jiru jechuudha. Sansalata malaammaltummaati kun. Akkasuma kajimaatis wanni taaddee keessanii warra jimaatiin jimaa isaanii dhiyeessaa malee isin hin geeffatinaa jettanii karaa irraa cuftaniif taaddeedhaa wajjiin doolaara waan gurguramu san sheeriin guurrachuudhaaf kana ammaas maqdashoorraa haga Jabuutitti haga Barbaraatti haga Poortilaanditti akkaataa dirree xayyaaraa hundatti dhorkitan eenyu fi eenyu xayyaara horee akka galgala achi dhaqee pirezidantoota achi dubbisee waldaa qonnaan jiraataa kajaarame akkaanii fi jimaa achitti hin gurguran hin buufanne taasisuu irratti shira taphate ni beeynaa jechuudha maqaadhaan. Tana kadhaa dhaabbatu jenne tanaafu diraamaa tokko ummata daleessisneeti magaalaan lakkii qarshiidhaan harkatti muummicha ministeeraati bar jimaa gurguramuun qabsootee injatunis warri Awwadaay warri Mi'eessoo warri Asaboot warri jimaa qabu hundi gaara mul'ata Kombolchaa naannoon Oromiyaa keessaa ka jimaa qabu hundi jimaa liqiidhaan fidee gurgurachuun qabu qabsoo ka godhaa ture nuyi bar. Hai jimaa fidee liqiidhaan kannee deemee gaafa fadhe gurgurame gaafa fadhe hin gurguramne jedhee namni araraafamuu qabu. Jimaanis akkuma bittaa gurgura biraatti harkatti qonnaan jiraatarraa bitamuu qaba bakka gurguratutti malee tun dalagamu qabsootee injatu. Tanatti milkooyin amma maallaqa gurguramu jira jechuudha. Akkasumatti tanallee dallaala isin keessan kanaa fi isinis waliin xareyne akka ummanni ifii ijaarame ifii gurmaa'e doolaaraan bakka san dhaqee ifii gurguratu. Fadhu doolaara takkattaa gurguratu fadhu doolaara lamatti isaa gurguratu. Abbaa achi isaan wajji gurguratanii walii galanii isaan achi deemanii gurguratan ta'uu qabaadha ka jechuu jiru. Isin iddoo tana daddeemuu qabdanidha. Daddeemuudhaan ammaas millions and millions of dollars akka isin hataa jirtan ni beeynaa jechuudha. Akkatti maallaqni Duubaay dhaqu akkatti Duubaay irraa Ameerikaa dhaqu eenyu ilmi eenyu deemee akka waan kana fuudhu jiru abbaan piroojeektii kanarra godhame eenyu kate kana hunda takkaan adda beeynaa jechuudha. Takkaan. Saniifuu dhimma kanarratti hogguu qabsoofnu paartii keenya qulqulleessuudha. Dhugaadha paartiin keenya paartiin badhaadhinaa ida'amutti amana. Ida'amuu san keessa immoo hattummaan hin jirtu. Ida'amuu san keessa hattummaan hin jirtu. Hattummaan hin jirtu. Hattummaa irra qabsooynaa jechuudha. Ifaaf tana godhuun ammaa jaalala paartiiti. Jaalala mootummaa keenyaa qabnu. Jaalala ummata keenyaa qabnu haqni san akkasitti deemuu danda'uu qaba. Tana warri sila keessa fixadhaa hojmaata paartii jettan hojmaata paartii hattummaa hoggansa hayyame nutti maati nuti hojmaata paartiitti deebinaa jechuudha.
hojmaanni paartii ka hoggansaan akka feetetti uummata quncaasii nyaadhu je akka feetetti uummata irraa dhiiga xuuxi je tokkolleen hin jiru jechuudha. Ihee bagilts mattaawaq allabbat sirritti beekamuu danda'uu qabaa jechuudha. Keessatti wanni fixannu hin jiru ifaa fi ifatti uummata irra fixanna. Poolisii Oromiyaa dhimmoota saaxilaattiin dhufaa obsa. Poolisii Oromiyaa. Poolisiin Oromiyaa gaachana Oromooti. Poolisiin Oromiyaa humni addaatis poolisiin duraaniitis gaachana Oromooti. Gaafa abdiileen uummata keenya akkasitti roorrisaa ture. Gaafa abdiileen akkasitti uummata keenya buqqaasaa ture. Gaafa juuntaan akkasitti uummata keenya irratti wanta godhaa ture. Gaafa waraanni gara Somaaleetiin uummata keenya irra bobba'aa ture. Poolisii Oromiyaatu ittisaa ture umarra. Aantummaa qabdi poolisiin Oromiyaa. Ijoolleen humna addaa aantummaa qabdi. Goota, jeeyina, saba jaalatti, saba keessaa baate, qeerroodha ijoolleen humna addaa tun. Ijoolleen gootummaa akkasii qabdu. Ijoolleen hadheeffattee ummataaf quuqama qabdu. Ijoolleen sirni kun keenyaa nuutu dhiiga keenyaan fidee kadhagaadhaan fidanne kana qawweedhaan eeggannaa laalaa qabdu. Aantummaa qabdu. Shira garagaraatiin akka injifannoon isii galman geenye akkaanii fi bakka hin taanee fi za'aan taanetti ajjeefamtu shirri irratti xaxamaa deemu ka jirus matuma kana keessaa jechuudha. Hoggantoota jajjaboo qabsoo tanarratti aarsaa gurguddaa qaban, kan muuxannoo qaban, akka Komaander Tasfaayee Dinquu, ka obboleettii fi obboleessa jireenya isaarra dhabe, ajjeefamee shaneedhaan, ka qabsoo garagaraa irra madaa'e, aarsaa guddaa kafale. Hoggansi poolisaa, hoggansa keessaa osoo inni hin gahin xurataa baasuudhaan akka hoggansa inni jaalala uummata waraana isaatiif qabuu fi uummata isaatii qabu aantummaan ni qabu akka hin gaggeessinee fi injifannoon poolisaatuun fi hin takka hin baanne taasisuu keessa shirri guddaan deemu jiru achi jechuma taan. Ajjechaa Karrayyuu wal qabattu. Yaa'u dhageessanii jirtan isinitti himanii jiran. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistuu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee. Hin qabsoofne nuti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kalubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 23 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii. Osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii. Oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu.
yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami oromoomi yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun oromoomi oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun hoggansa waan hojjatuun beekne haadhoottiif ilaalaa saba isaan qabne haantummaa saba isaan qabne osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa taani eega takka qabaman hin dheeysine mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan cubbuudhaa jechuudha. Qabsoofne tanaaf gosa tiyya ta'uu hin qabu haati tiyya naa ta'uu hin qabu godina kiyya ta'uu hin qabu amantii tiyya qabaachuu hin qabu oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramma mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu tanaafi mijiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu hoggansu cubbuu fadhe gisee dalagu laalee callisuu hin garre jee bira dabruufi miti haniin asitti aarsaa kafalu jiru rabbiinuu na taajjabaa jechuudha. Rabbiinuu egaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaawe egaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaawe egaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaawe egaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaawe arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira. Isii tanaaf qabsoofna eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf tun qoftiinuu gahaadhaan hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf tun qoftiinuu osoo hattummaanuu jiraachuu baatte tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti jeesan reef kasanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti guyyaa 4 an oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti an oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti miti an oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti an oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha eeganarraa dhugaa taate immoo xiyyaa fi kaan hin qabdu nu hundi tokko tana haa qabaachuu qabnu antummaa awal wallummaan qabnu jechuudha. Haa waan jibbinuuf hin qabnu kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu daandiin ida'amu daandii keenya paartiin badhaadhinaa paartii keenya keessa taa'ee daandii keenya keessa taa'ee hayakka ummata keenya irra danda'u hojjetu jaala kiyya na kabaja na jaalata harkanarra kaayyata waliif bilbilla waliif lafaa ol kaana waan teeksti waliif goona wal dubbisna jabaadhu naanjaa waan hin fadhe irraa hin harkadha je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti kaayoon an qabsaa'u jiruuf ummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra hojmaata paartiiti maarree paartiiti intala gwas keessa yellame aysaram bacirrash
wareegamaan an biyya tanatti amata lamaa fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka. Aarsaan an asi kafalu jiru naatu beeka. Osoo antummaa qabaachuu baadhee maaltu as na fide? Maaltu na fide? Maal naan jaa rabbiin hin sagaduuf kun? Maal naan jaa? Fuula fuulaan ta'a. Ha jaalannuu fi ha jibbinuu qabnu. Ha dhugaarra wal diddinuu fi ha dhugaarratti adda baanuu qabna malee. Hin qabnu. Kun hundi kataa'umu jiru Komishiinarii Poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu hin qabdu. Rakkachuu hin qabdu. Poolisoonni keenya kan bakka hunda jirtan gootummaa keessan ni beeyna. Aantummaa isin qabdan ni beeyna. Jaalala isin uummataa qabdan ni beeyna. Tun badii teessanii miti. Badii hoggansaati. Waraanni ajajaan hogganama. Waraanni eemaraan deema. Akkatti inni leenji'ee tukkasi. Tun poolisoota dhimma kana raawwatee hin laallattu. Poolisni waraanni dirqamatti kanname raawwata. Dirqamatti kanname. Qulqulluudha poolisni naannoo Oromiyaa miseensonni hoggantoonni godinoota hoggantoonni aanaa kan magaalota keessa jiran aantummaa sabaa qabdan paartii badhaadhinaa ni jaalattan dhugaadhaaf qabsooftan ni beeyna isin wajji hojjechaa turre teessanii miti badiin hoggansa abbaa ajaja kanne waraanni ajajaan deema yoo waraanni tokko ajajamee yoo ijoolleen amma na eeydu ajajamtee hangaasaa kuchiisaa jaaniin hammeenya ijoolleeti miti ijoolleen ajaja raawwatti. Tanuma dhugaan jirtu. Akkatti leenji'anii tukkasi. So jaalala uummataa qabaachuu baadhee taammana eeguu jirtu ijoolleen poolisa. Dubbii tana ofitti hin dubbadhu jechuudha. I'm ready. Sodaa namaan qabu jaalala uummata kiyyaa malee. Haqaafiin qabsaa'u jiraas. Dhugaafiin qabsaa'u jiraas. Saniifiin dhugaa uummata kiyyaa dubbachuuttis jira. Dubbachuufis ta'a. Ha sodaannu tokko hin jiru. Feetee nyaaranuu murta. Feetee fuula guurta. Dhimma kiyyaa miti. Dhimmi kiyya daandii ida'amuutiin paartii badhaadhinaatiin bulchiinsa haqa qabeessa. Dhuga qabeessa. Sirna qabeessa. Ummata kiyyaaf tajaajilu akka heeraa seerri paartichaa jirutti uumamee hojiirra oolee ummanni kiyya badhaadhuun fadhiitiyya. Ummanni kiyya gidiraa keessaa ba'uun fadhiitiyya. Tanaaf nu filate ummanni. Tanaaf nu jaalate ummanni. Tanaaf diinaa ergamuu didee ummanni. Tanaaf gaara keessa deemee shanee barbaadu jira ummanni. Tanaaf daandii cufuu didee ummanni. Tanaaf taqabu gumaachuu jira ummanni. Tanaaf wareegama kafaluu jira ummanni paartichaa wajjin. Akkamitti ummatatti deebina? Hin ta'uu jechuudha. Kun sirriitti gadi fageenyaan beekamee hubatamuu qaba jechuudha. Beekamee hubatamuu qaba. Gara biraatiin mariin Tanaafu ijoolleen osoo poolisaa keessaa hin baane ijoolleen qabsoo poolisaa naannoo Oromiyaa keessa miseensonni jirtan hundinuu gootummaa keessan ni beekna. Jaalala isin uummataaf qabdan ni beekna. Humni addaatis humni poolisaatis. Dhimmi kun dhimma isin laallatu miti jechuudha. Dhimma hoggansa laallatu. Abbaa mataarra jiru. Tanaan fudhannu jechuudha itti gaafatamaan jiraachuu qaba. Hin fudhannu jechuudha. Harrayyuun yoo aktiivistiin qabaanne namni hin dubbatuufi.
Ani paarlaamaa keessatti ganda afurii fi aanaa afurii fi magaalaa takkaan bakka bu'e hogguun filamu. Ammoo Oromiyaan guutuun na laallatti. Itoophiyaan guutuullee na laallatti. Irraa dubbachuuf. Yakka mootummaan gaggeessitu saaxiluuf. Mirga ummataatiif falmuuf. Hattummaa mootummaan gaggeessitu itti gaafatama akka qabaatuuf taasisuuf. Haqa ummata kiyyaatiif wareegama barbaachisu kafaluuf amaanaan narra jiraa jechuudha. Amaanaa. Roorroo ilmaan buleeyyan kiyya ummata kiyya kana filate ka cinaaqsan keessa jiru. Ajjechaa isaanirra gaggeessitu dubbachaa isaaniif booyaa isaanii alaalalaa roorroo karrayyuurra gaggeeffamtu yoo ka callifnu taate cubbuudhaa jechuudha. Oromummaan sanuu soba. Rabbiillee nama taajjabaa jechuudha. We have a freedom to speak the truth. Haqa qabnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa qabna. Saaxiluuf. Qabsoo jennaan akkas ta'uu qaba. Hadheeffanne. Ni miidhama maaliin ta'a maa balaan feete gadi hin buune. Tana keessatti xiqqoon deebinu jechuudha. Abbaan waan kana gaggeessee naasuu malee raawwate itti gaafatamummaa argachuu qaba. Tun qoftiinuu namoota 3 fi 4 mataarra jiru hattummaan uummata keenya quncise. Kamalaamaltummaan uummata keenya quncise. Kan chaanaala hattuutiin uummata keenya quncise. Ka ajjeechaadhaan yakka raawwate. Kan shanee babal'isuu yakka raawwate. Kan nageenya Oromiyaa jeequun yakka raawwate gaafatamuu qabanii jechuudha. Bu'uu qaban uummata keenya mataa uummata keenyarraa. Dhiyaachuu qaban seeraaf. Hafuura fudhachuu qaba uummanni keenya. Hafuura fudhachuu qabdi naggaadeen teenya. Bilisa taatee naggadachuu danda'uu qaba naggaadeen keenya. Bilisa ta'ee hay. Gaafa wayyaaneetis wayyaanummaan irraa simintoo naggadaa. Ammaas yoo keenyummaan kasilaa uummataaf laalata jennu simintoo naggate cubbuumi. Gaafa wayyaaneetis kan wayyaanummaan uummata keenya afaan qabdee sukkaraa fi zeeta naggadaa alaa naqaa. Ammaas keenyummaan yoo sukkaraa fi zeeta chaanaalaan kan naggatu taate cubbuumi. Inumaa makiinaanis ni jirti baro hattummaa laaftuun seenaa tarraa haasa'u jirru tun. Makiinaan heeraan ala seentee daldalaaf silaa kiraa fi kanaaf qophoofte ta heeraan ala seent qabamteen jirtu mootummaa federaalaatiin. Saniifuu roorroodhatu. Roorro. Firinxiixxee naggaateen yookiin maallaqa fidiyaaniin yookiin hojii ala baasan. Gumruukni akkasitti hidhee taa'u jiraan uummata keenya. Namuma Oromoo taanaan ka heeraan waraqaa qabu, ka seeraan waraqaa qabu, oluma dabarfachuun ta'u qab godha. Hanganni mataa san dhaqee waatti kannee gadhiisaan silkiin bilbilamtu. Maaliif daandii san irraa chaanaalli qabamee maqa jiruuf chaanaala hattuutiin naggaadeenii fi maallaqa walitti qabattee corattee deemtee naggatattutuun meeshaan si haruma qabama. Heeraa ala jaaniini. Hangas isa chaanaalli isaanii kun deemeen naggata. Isaan naqa wahuma wayyaaneen gootu. Baadhattuu amala wayyaanee hogguunii fi obbo Taayyee Danda'aa jiru sanumaatu dhuga. Wahuma wayyaaneen godhaa turte hattummaa irratti katti deebi'anii hattummaa godhu jiran. Gamoon himamu sirrifachiisa. Sirrifachiisa. Kamiin garaa jabaannee usnaree.
Kanaafuu ibsirreessu qabaa jechuudha keessattuu gumrukni naggaadee hojii wal qabate firinxisan chaanaalli isaanii hidhamee jira simintoo kaasii oofu isaanii kazeetaa fi sukkaraa fi paastaa fi ruuzaa si oofu isaanii naggaadeen taan ruuzaa fi paastaa fi kana waraqaallee fudhattu bar waraquma heeraa akkan didneenyaan itti kannan hogguu waraqaa heeraa kanaan ol dhufte qaban maaliif ajajni duruu dabre hanga achirraa waraqaa fidduu jaaniini gad hin dhiisan hawuccuu naggatu akkas godhan kazeeta naggatu akkas godhan kamuka naggatu akkas godhan araaraafame ummanni keenya rakkate ummanni keenya kun jalaa dhaabbatee bahuu danda'u qaba dhugaan ummata keenya bahuu danda'u qabdi kanaaf ammaas hattoonni mataarra taa'u jirtu tun guutuutti mataarra xuluq taatee namni sadeen afran kun itti gaafatamummaadhaan heeraaf dhiyaatanii waan harka isaanii harkachuu qabanii jechuudha hafuura fudhachuu qaba ummanni keenya abadan Taaddasaan asii jimaa ergu jiru kun hanga ijoolleen teenya tun aangoo irratti hin bahin wayyaanee hojii qabeenya ummataa saamaa bahe daandii guddoo dirree dhawaa keessa jirtu karaa cufe daandii hoteelaan itti ijaara jee daandii guddaa gaafa wayyaanee kannaniif beeka daanduma karaa deemu kana haruma simintoo dirree dhawaan tun biyya magaalaa Finfinnee dura uumamte wayyaanee tu an poolisii tana dhaamse Oromoo hongeessuuf Oromoo hiyyeessuuf arra silaa yeroon dirree dhawaan naggadasii kadursanii deebuu qabdu tanammoo boqotiiroon faan kantiibaan magaalaadhaa akka gaariitti hojjechuu jiranii ijoolleen jajjabduudha dalagaa gaarii hojjechaa jiranii komiin ummataa ta isaanirraa nu dhuftees hin jirtu waan hojjechuu jiran hunda ni garraa gaariidha jabaatanii hojjechuu itti fufuu qabanii karaa daandii inni kana cufe kana ammoo amma ijoolleen teenyatuun sirreessuu qabdi jechuudha karaa guddaa qorqorroon jaarrate haruma ispaalti addunyaarra dhageenya hin beeknu hattummaa akkana hin tuqinaa gurbaan nu hojji jira silkitti dhawan baajaaj faabrikaan tun akkasi taalmaas jaartii Mallas Zeenaawiti tasaatti jijjiiree jechuudha undercover Bajaj fabrikaan tun taazee masfin ni addisuu laggasaa mikittil xaqlaay ministeerii katuree wajjin firooma qaba inumaa obboleessaa jaamee himama gaafa wayyaanee sanirraa eegalee beeka maallaqni inni deemee eegaleen kun qullubbii Gabreel irraa saamame wayyaanee wajjin san raawwatanii asitti madaldala biraa dhufee jimaarratti isa godhatanii warra waldaan jaarame khajimaa hunda taphaa ala baasanii akka jimaa argachuu hin dandeenye akka sosoo hin dandeenye hidhanii namni akka jimaa isatti dhiyeeffatu taasisanii jechuudha tana ta mormuu jiru tana ta didu jiru namni keenya ka amma taaddasaaf jimaa dhiyeessitu kun taaddasaaf osoo hin ta'in magaalaa Maqdashoo dhiyeeffachuu qabdaadha kasiif qabsaa'u jiru doolaaraan achitti gurgurachuutu sitti haqaadha kaasitti taaddasaaf akka gurguramu taasisu jiru maqaa taaddasaan mootummaa wajjin hidhataan jaaramaniif doolaarri mootummaadhaa fi jaraa wajjin mootummaa osoo hin ta'in hoggansa hattoota kanaa wajjin saamamaa jira tanaaf karaa cufanii isaaf dhiyeessuu malee hin dandeessu suuraaf dhiyeessuu malee hin dandeessu ifi ooffachuu hin dandeessu yoo ooftees karuma jijjigaa kana gad deemtaan Ayisuuzuu xayyaaraan baastee oofuu hin dandeessu cufame isaan taaddasaa wajjin agriimentii qaban asii ilaa Somaalee deemanii doolaara isaan abbootii qabeenyaa tajimaa naggaduu barbaaddurraa taaddasaa wajjin akka naggadduuf walii galanii wajji doolaara namni lama dhaqee fudhatee dhufe beeynaa jechuudha yaa'u tarat akkatti ragaa hunda gad hin fixanii billic itti godhu jirra fireecha garsiisu jirra billic attaamalximii garsiisu jirra bara
roorroodha jechuudha hundi. Iheenoo maqoome yallabat. Kanaatu dhaabbachuu qaba. So loozii qabdaa abbaan bitatu ka waldaan jaaramu dargaggeessi qeerroon karaarra dhadhaabbatu kun waldaan jaaramee looza fudhatee naggadachuu danda'u qaba. Kuduraa muduraa qabdaa dargaggeessi jaaramee misooma baankii irraa liqiin kan namteefi deemee ifi naggadachuu qaba. Naggadatti kana qabnu tujjaara jalaan maatii teenya osoo ta'een hiyyeessa qeerroo bilisummaa tana fidde karaarra dhaabbachuu jiru waldaan jaaramee ifi naggadachuu qaba. Mootummaan hattoonni garee maqaa mootummaatiin aangoo fayyadamuun daldala keessa ifneeyxee ilmoo sitti waa hatu jirtu tun afaan dargaggeessaa kana ukkaamsitee ihe kanaa cabu qaba. Kanaaf itti gaafatamni dhufu qaba jechuudha. Dhufu qaba. Kun jechuun biyya ifiitiif ummata ifiitiif dhugumaan lapheerraa onneerraa qabsaa'u jechuun isii tana. Jijjiirama badhaadhinaa milkeessina ka jennuus isii tana. Muumichi ministeeraa keenyaas hadheeffateeti hattummaarra qabsoofna jee kunoo qabsaa'u jirra. Isaan kana muumichi ministeeraa keenya horee federaalaa irra ijaaree qorannaan irra gaggeeffamtee caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa yaamamtee abbaan bu'ee hattoonni sadeen afraniin jagu kun heeraa fi seera jala oolanii tasaamsisan deebisanii gaafatamummaadhaan dhumachuu qabaa jechuudha. Saaxilli nuti deemnu kun kanaa achi wanni dhaabnu hin jirtu jechuudha. Takka wanni dhaabnu hin jirtu. Hifachuus hin qabnu jechuudha. Hifachuus hin qabnu. Hadheeffannee mararfannee irra qabsaa'uu qabna. Hanga dhugaan galma geessu hanga haqni ummata keenyaa bahu gaafa Haayila Sillaasee haadha qoraanii ja'amaa ummanni keenya gaafa dargiidhaa haadha bishaanii ja'amaa gaafa wayyaanee araraafamaa baatee haati Oromoo abbaan Oromoo gaafa amma Oromoon na bulcha jennullee naasuu malee ummata gizee saamu nuti tanaaf hin qabsoofne. Tanaafuu rakkoon ka jirtu paartii keenya irraa miti. Rakkoon ka jirtu mootummaa keenya. Hoggansi mootummaa irra jirus kan paartii keessa jirus kan waan kana keessa harka qabu hundinuu heeraaf dhiyaachuu qaba. Mataa ummataa irraa gadi bu'uu qaba. Hattuurraa hafuura baafachuu qaba ummanni keenya. Alhamdulillah eega muumichi ministeeraa keenya nu dhufe kunoo dubbiin nu sirrooyte paartiin teenya amma baga bira dhaabbanne baga jeequu dinne baga karaa cufuu dinne baga shaneef irraa dhorkine baga diinaf irraa dhorkine alhamdulillah kunoo amma ifiif alatti ergannaa alhamdulillah ifiif gurgurannaa alhamdulillah akka nu baasutti dalagannaa ummanni keenya je'ee hara baafachuu danda'u qaba. Naggaadeen teenya akkas jettee hara baafachuu danda'u qabdi. Bakka hundatti ijoolleen baratte ta elektirisiitiidhaan baratte hiree elektiriika naquudhaa isaanii kannamuu qaba. Ta akkuma deengate je ta daandii tolchuun baratte ay barattee waraqaa wanni qabattee ta'e walit jaaranii karaa tolchuu daandii tolchuu maal tolchuu isaanii kannamuu qaba. Hawaa bayyaduudhaan weldingiidhaan maaliin hojjetamte garee walit jaaranii karaan hojiin isaanii kannamuu qaba. Mootummaan impeyaara akka iffartii jaarte san keessaan boombaatti naqattee xuuxaa ummata araraafamu takka tana tahaa hin jennu jechuudha. Enough is enough. Gee hattuuf xabaqaa ka dhaabbatu isaatu hattuurraa fayyadamu jira. Yoo hattuurraa fayyadamu jiraachuu baatte ta dubbachuu jiru tun ta ummataati. Hattuun firan qabdu. Hattuun gandan qabdu. Hattuun amantiin qabdu. Hattuun hoggansa ta'uu hin dandeessu. Bu'u qabdi mataa ummatarra. Tana sirriitti irra qabsaa'u
finxaan gahuu danda'u qabna. Haasawni na dheerateen isaa za'aa takka guuteen jira. Arraaf asirratti hin dhaaba. Qophii sadeeffaa irratti saaxila hafee fi maqoota namootaa hunda fideetiin isinii dhufaa jechuudha. Isaaxilla maqaa namootaatis qophii sadeeffaa irratti. Tana inshaallah achiin nu haa ga'u. Jabaadhaa irra qabsaa takka wanni booda jennuun jiru haqa ummataatiif paartii deeggaraa turre, haqa ummataatiif mootummaa keenya deeggaraa turre, shirtuu, yartuu, mortuu, sansalata attummaa diriirfattee naasuu malee ummata keenya qoqoraa halkan wiskii facaafattu tana ta ummata keenya shuumoo nyaachisaa ifi immoo coomaa nyaachaa ooltee bultu tana mataa ummatarraa gabbuusuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa geesse, yeroon isaa amma bu'u qaban ummatarraa gaafatamuu qaban ummataa. Itti gaafatamummaa harkachuu qaban namni. Akkasiin katti aanulleen, akkasiin nulleen, akkasiin kabiraalleen hattummaan waan nama gootu baree akka taambiraan laayinetti hidhaa seennaan anis hidhaan seena jaa namni ummata isaatii dalaguu malee, ummata isaa jijjiiruu malee ifi harka isaa hattummaa keessaa baasaa jechuudha. Ni baasaa jechuudha. Akkamittiin ummata kiyya kana fayyada, akkamittiin ummata kana kiyya kana jireenya jijjiiraaf, akkamittiin ummata kana kiyya bira legasii kaayyadha waan hegare isaan nu godhe jan tajattu qabaachuu danda'u qabaa jechuudha namni. Tana ta'uu baannaan inuma walitti hin dhiifnu. Tanaan jaa warri diraamaa jimaadhaa taaddeedhaa fi warra biraatii wajjin yaa'u shaakala tokko tokko reefu je'een jira hasawa keessatti dubbii jimaatii wal qabatte diraamaa garee qoqopheessanii hojjechuudhaaf shaakalli godhaa jira miidiyaaleen hattootaan hoogganamu. Diraamaa uummanni Oromoodhaa wayyaanee irraa baree jira. Amala wayyaanee san dhiisaa diraamaan isinirra beekama dhiisaa isin hin baastu. Diraamaan daleeydanii jimaarratti lakkii nuti nagaa jirraa fayya qabna maal gurgurannee fudhachuu jirra warra doolaaraan alatti jimaa gurguratu kunoo boombaa bishaanii nuu bitu jiranii taaddeen boombaa 4-5 dafee bitee ummata hiree akkaanii fi inni tafaarfamu godhuudhaaf tattaaffii itti jirtan quba qabna. Ummanni nuuf hima. Yaa'u motorri bishaanii hedduutu bibitamu jira. Dafanii baadiyyaa fi kana keessa bakka jimaan jirtutti hiiranii taaddasaatu kuno jimaa ala geessurraa akkasitti fidee nu kan nu jiraa fayyadamu jiraa dur wayyaaneen jimaa keenyaaf boombaa nuun jirtu amma immoo taaddasaan fideeti kana nu godha hin dalagu diraamaan akkanaa. Inuma diraamaan akkanaan dalagu. Saniifuu uummanni isin taajjabaa diraamaa akkanaa dhiisa qoosaa dhiisa mataa uummatarraa gabbu'a uummanni hara baafatu mootummaa sirna qabeessa mootummaa naamusa qabdu. Mootummaa aantummaa qabdu, mootummaa uummataa laalattu, mootummaa uummata fi jaalattu, mootummaa jireenya uummata fi jijjiiruu feetu, mootummaa dhugumaan uummata fiitiif hojjettee bilisummaa dhugaasan uummata fiitiif dhugoossu